Akkam naga. Qeerroo biyya keessa Jirra. jirtu moo ta biyya hambaa jirtu? Waluma keessa. Akkamitu baay'aan irreechaas? Dansaadha ka dabre taani ka rabbiin nagaan ummata keenyallee addaan galche. Amma Addaan galchee nagaan. waan irra dubbataa jiru hubatte dhiifamaa wajji. Maalirraa haasawaa hojjetamee addanaa baase? Jechuun wanti irraa haasaa jiru guyyaa kaleessaa mucaa wahii gartee odeeffannoo ijoollee mateennaa ijoollee Oromooti. Taarargee moo taarargee shawaati? La ijoollee Arsii Bahaati. Okay. Duuba Gara Sumaalee kanatti namaan ajjeefamee sanirraa dubbadhee ture ani nama ajandaa kana. Oromoon wayii irraa kaleessaa akkasumaalee tana keessa dhumuu jirtu argeessaa tana keessaa doo rabbii si dhageessise ilmaan Oromoo akka isaan itti jiran garaa si balleessan waan ajaa'ibaa. Oromoon argeessaa tana keessatti tarabshaa dheefa biyyaa baatee waan nyaattu dhabdee biyyaan baatan keessa baqattee sababa rabshaa tana achi waan nyaatan dhabanii ijoolleen Oromoodhaa Harargeetiif Shawaatiif Arsii cuftinuu achitti goddaamaa jirti. Uummanni Oromoodhaa tana beekuu dadhabee jira. Uummanni hayyoota jennee nuti isaan hundinuu innoo zarafa jiran biyya keessa deemanii hayyoota beeknu cuftinuu. Yaa hayyoota dura laal waan tokko jira obboleessa koo. Hayyoota bira dhaquun dura jechuudha. Hayyuun anumaaf si. Asirri. Anaaf si akkamitti hoo jettee ati amma hiriyyaa kee nama kee ka biyya keetii deemee achitti rakkataa jiru tokko ni beeytami. Otoo Oromiyaa guutuu kutaa Oromiyaa guutuun dhaqin akka ganda keetitti ijoollee ganda keetitiin ati yoo ijoollee sanirra jiraatte jechuudha. Bakki ati jirtu bakka ijoollee sanirra jiru yoo ta'e eessattuu harakkatu nama kee calqaba nama keetiif jalqaba situ dhaqqabuu qaba. Beekamaa tun laazima nuti gargaaraa jirra arras borus ittuma jirra gargaarsa isaanii addan Ani amma ajandaan kiyya mucaan amma achitti ajjeesan kuni ilma ganda kiyyaati. Ilma ganda kiyyaati Oromoo ta'ee ilma ganda kiyyaati ijoollee ganda kiyyaa kan mucaa kana quba hin qabne dura isin quba qabaadhaa achi booda du'a mucaa kanaatiif Oromoon dubbataa waan jedhurraa dubbataa jira. Kana jechuun immoo Oromoo kamiifuu dhaamsa dabarsuudha. Ani amma maaliif atillee ganda qabda anillee ganda qaba ijoollee ganda keetii san dursa yoo ati rakkoo isaanii beekte ani beeka akkasuma akkasii miti. Maaliif jennaan yoo ati achii nama hin qabaa beekte anillee namni kun nama achii qabaa jedhee si beeka akkasii miti. Sirri dhugaa keeti. Yoo namni kiyya achitti du'ee ati beekte namni kiyya achitti du'uu beekee sinaa jira jabaatu siin jedha akkasii mitiire. Naam. Yoo ati immoo calliftee obboleessa kee ka achitti obboleettii teeta achitti duutu ati ush jette ani kan beeyne dhufee dubbachuu ni danda'a. Yoo waa'ee isaanii irraa dhageessu taate dubbatuu maal rakkoo qaba kun ilma Oromoo tokko waan sababa maqaa Oromoo qabatee biyya san keessatti akka inni akkana ta'aa jirtu ijoollee safara kiyyaatii miti ijoollee biyya tiyyaatii miti ijoollee Oromoo ta'uu isaaniitu garaana balleessaa jira malee. Barnaagalee ila barjeetti kiyya. Ila dubbiin kiyya addaan si yaa bahu Oromoo ta'uudhaan dhugaadha. Ta'an fakkeenya akka Oromootitti ijoollee san argitee si dhagahamuun mala. Akkasii. Akka Oromootitti. Ijoolleen sun immoo dursa immoo jechuudha. Yoo nama amma fakkeenya akka bira jirtutti akka Oromootitti dhugaadha ijoollee sanii dubbachuu hin mala. Wayita ati dubbattu kana calqaba namni ijoollee sanii dhaqqabuu irraa malu wayita ati sagalee ijoollee kana akka Oromootitti ati dabarsitu ijoollee qe'ee isaatii wajjin dhalatte wajjin guddatte hiriyoota isaa firoottan isaa ka itti aanu kanatu rifatee sagalee ati ilma Oromootii jettee ati dabarsite san kanniintu dura bira gahuu qaba. Siigalee. Achi booda Oromoon hunduu hin gargaara. Fakkeenya ati amma nama tokko
akka Oromoo ilma Oromoo tokko argitee Oromoodha akkana rakkatuuf to'atu inni jette firri isaa gosti isaa gandi isaa kan inni keessaa bahu yoo cal'ise Oromoon biraa hagam rifataa haalaan akka malee rifatan akka baay'eetti sirritti garuu tana ta'eetis waan ilmaan Oromootiif dhaamuu bakka jiran hundattuu qeerroo fi qarritti isaa maatanatti isaa Oromoon tokkomtee wal dhageessee wajji deemaa jirtu tana keessatti ummata maqaa Oromoo qabatee Oromoo irra duulu kana dhagaa jirtaami ummata kana ilmaan Oromoodhaaf irraa eeguu qaba nafteenyaa ta'e kan nu keessa dhalatee afaan baratee waan inni ta'e sirriitti adda baafannee nama isa wajji jiraatu malee akkanumatti wajji jiraatuun never hin ta'u dhagoo jirtaami Kaagaarraatu bilisummaa uummata Oromoo dhoorge uummata nu keessa dhalatee nu keessa guddatee kan mistira keenya beeku kan nuti Oromoodhaaf isaan ka dabarsee nu kennine jechuudha. Uummata akkanaa kana dadhabnee irraan tana waan hin jirre nu keessa ofee bilisummaa Oromoo tana dhoorgaa jira. Garuu tana keessa deebi'ee uummanni Oromoodhaa bakka jiran hundinuu qeerroo fi qarrittii xiqqaa fi guddaa waan akkanaa kana ofirraa eeguu qaba. This is the career. Akkasii mee kun yaadni kee gaariidha gartee yaada gaarii dabarfattee ati amma ajandaan qabadhee dhufe kanarra dhaabbattee jechuudha. Ajandaan amma qabadhee dhufe kanarra dhaabbattee namni kamuu jechuu dursa nama ufii ka beekuu fi ka qe'ee isaatii bahe to'achuu qaba akka Oromootitti. Sii galee fakkeenyaaf akka ati amma amba of keessaa eeguu qabnaa jedhaa jirtaami amba of keessaa eeguuf kee beekuu qabda. Sii galee okay obboleessa keenya galatoomii ajandaan ani amma qabadhee dhufe sanirratti obboleessi keenya rabbi isaa rahmatuu har'a bakka ofii gahee jira awwaalamee jira rabbiin jannataan isa haa gammachiisu garuu odeeffannoo amma obboleeyyan tiyyarraa argadheen mucaan erga du'ee guyyaa 6 jedhan mucaa guyyaa 6 gahe kana du'a isaa nu kalemaa fi dheengadda argaa jirra dhagayaa jirra dubbatamne jechuu kana jechuun dadhabbinna nuti akka qeerroo sirkaatitti akka ijoollee sirkaatitti nu qabnutu waan akkanaa kana fide malee ka argaa jiru guutuu Oromiyaa keessaa namni waan takka ta'e waytuma san yoo du'ellee duuti maaliif du'een jala bu'amee sagalee ta'ee fi keessaa alaa iyyee iyyisiisee yoo dhibamellee waytuma san bira dhaabbatamee iyyee iyyisiisee fi yaalatee lubbuun isaa akka du'arraa haftu godha jechuudha. Okay? Kanaaf nuti immoo mucaan kun du'ee kunoo har'i guyyaa 6 moo akkam naan jette ijoolleen isa beeytu ani mucaa kan biyyooma malee qaamalleen isan beekuu dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen beeytu du'ee guyyaa 6 moo akkami naan jette odeeffannoo argadheen garuu har'a bakka ofii gahee jira rabbiin isaa haa rahmatu rabbi jannataan isa haa gammachiisu dilii isaa rabbi isaa haa dhiisu kana waan taheef waan taheef dadhabbinna ijoolleen sirkaa keessaa alatti qabdantu nama keessa yoo du'ellee gartee duuti isaan beekamu harka namaatiin du'us gartee akkuma hiddii mukarraa buutee cal jedhee awwaalamaa namni isaaf sagalee ta'u hin jiru namni isaaf dubbatu hin jiru kanarraa dubbadhe ani okay dadhabbina qabnurraa dubbadhe dadhabbina qabnurraa dubbachuu fi arraba addaan hubadhu okay arraba illee arrabsamte illee huma qabduun arrabsamte malee jechuudha du'aa kee awwaaladhu jiraa kee barbaadadhu dhibamaa kee yaaladhu
hidhamaa kee gaafadhu. Gaafa kana ni kabajamta. Osoo namni si hin kabajin, osoo ati nama na kabajii, nama hin kadhatin namni si kabaja. Fira si kabaja, halaga si kabaja, xiqqa si kabaja, gudda si kabaja. Xiqqaan kee guddaa fedhe bira yoo dhaqe kabajaa qaba. Sihii guddaatii miti jechuudha. Wallaalaan kee beekaa fedhe bira yoo dhaqe kabajaa qaba. Yoo ati wal dhageette, yoo ati walii rifatte, yoo ati wal jala yaate jechuudha. Kana ka jechaa jirru. Dubbii addaan hubadhu. Juulama waan si hin galiniif arrabaaf hin fiigin. Maaf akka jette shirkaan hin jedhin. Sirka gartee lubbuu tiyyaa ol natti jabaatte. Lubbuu tiyyaa ol biyya tiyya ta dhaladheef san jaaladhaan. Lubbuu tiyyaa ol gartee lubbuu tiyyaa ol jechuudha biyya tiyya keessa dhaladhe jaaladha. Biyyi taphaa miti. Haadha ofii lammaffaadha. Okay? Ani hin du'a biyyi sun hin duutu. Hanga yoomii ilaa yoomii qiyaamatitti hin teetti jechuudha. Ani ammaa ta'a. Yoo jabaatte seenaan kiyya. Badaas hojjedhu, gaariis hojjedhu. Seenaan kiyya hafanarra. Okay? Kanaaf kana waan ta'eef namni waan namni haasa'u hubachuun barbaachisaadha. Maal haasaa namni kuni jettee hubachuun barbaachisa. Hawwii arrabaan qabu. Arraba osoo arrabsuu hajamne namni waan xiqqeennaa yoo hajame salphaadha karaan. Yoo haballeessuu hajame karaan salphaadha. Gorsa malee. Bakka jirtutti uf barii, wal jabeessii, wal qabadhu, wal hin bittinneessinii, hin bittinnaahinii, callee citten tahinii jechaa jira malee ani biyyi si caalaa natti jabaatti. Okay? Natti jabaachuu isiittu yeroo wanni hubachuu qabdu.